Galatumaa. Asham kabajamtoota daawwattoota televezyiina Faanaa. Kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiini. Riittaan Shoo har'a keessummaan isiniif qabatee dhiyaate gargaaraa Inspeektaraa Warqinaa Sarbeessaa jedhama. Gaheen hojii isaa maalinni eessatti hojjeta? Muuxannoon isaa hoo maali ka jedhu sagantaa keenya haga xumuraatti kan nu faana turtanoo ta'e irraa hubattu. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaati. Gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaati. Sagantaa kana sadarkaa pilaatineemiidhaan ispoonsara kan isiniif godhu Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu gargaaraan Inspeektaraa Warqinaa Sarbeessaa waliin isin eega. Riittaa Shoo. Ammayyaa'ee keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi diiterjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyem silkiit dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyem laawuriins itersalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA Kookamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals ispoonsara pilaatineemii Riittaa Shoo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaan jabaarra isiniif affeeree istiidiyoo keessatti argamee jira. Waamicha kiyya kabajuudhaan argamu keetiin guddaa galatoomi siin jaa. Mee jalqaba namoota muuxannoo gaggaarii qaban gara hooggansaattis ta'e hojiidhuma hojjetan irratti jijjiirama fidan muuxannoo isaanii waan itti qoonnu waan ta'eef irra caalaa bohaartii baay'ata. Ka biyya keessaas ka biyya alaas ogummaa keessan kan hojii wal qabatee wantoota jiraniin kaafna. Ka'umsaaf akka nu ta'utti eenyu jedhamtaa gaheen hojii keetii fi eessatti hojjetta ka jedhu kana daawwattoota kiyya wajjin wal baruudhaan haa jalqabnu. Maqaan kiyya gargaaraa Inspeektar Warqinaa Sarbeessaan jedhama. Gaheen hojii kiyyaa itti gaafatamaa kutaa tiraafikii poolisii godina Shawaa Bahaati. Egaa itti gaafatamaa kutaa tiraafikaa poolisii godina Shawaa Bahaa ta'uudhaan sochiin tiraafikaa bareedaa ta'e si'ataa ta'e akka gaggeeffamu akka godina Shawaa Bahaatitti waggaa tokkoof akkas hojjettee muuxannoo bareedaa ta'ee fi jijjiirama borumtaa kan egeree abdii qabu waan mul'isteef muuxannoo kana babal'isuu darbees Harargee lixaatti illee to'ataa tiraafikaa galata qabdu waan taateef isa kaasaa turtii bareedaa waliin taasifne jechuudha. Gara hooggansaatti osoo hin dhufin dura tiraafikummaadhaan hojjettee jirtaayii amata meeqa hojjettee ka jedhu kanarraa kaafne tiraafikiidhuma gaafa jennu maal jechuudha isumarraa isin kaane jechuudha. Ani gara poolisiitti kan seene bara 1998 humna kora bittinneessaa yeroo jalqabaaf Oromiyaa keessatti dhaabbate san odoon hojjedhu ogummaa tiraafikii bara 2001 kan seene 2001 irraa gara poolisiittis gara ogummaa kora bittinneessaas odoon hojjedhu gara hooggansaatti ergan dhufee waggaa 5 irra tureen jira. Waggaa 5 hooggansaan hojjedheen jira jechuudha. Kanaaf akkuma ati kaafte amma tiraafikii jechuun namoonni baay'een hiikaatti kennuuf warri rakkatan jiru. Tiraafikii jechuun tiraafikii dhaabbatee konkolaataa dhaabsisu miti. Saayinsiin. Tiraafikii jechuun sochii jechuudha. Wantoonni lafarra socho'an, galaanarra socho'an, akkasumas qilleensarra socho'an hundi isaanii tiraafikii jedhamanii. Okkee sochiisaatu akkas jedhama. Sochiisaatu tiraafikii jedhama malee nama dhaabbatee konkolaataa dhaabsisu yookaan to'ataa tiraafikii sanii miti jechuudha. Maqaan keessan inni sirrii maal? To'ataa tiraafikiiti. Baay'ee bareeda. Tariigaa namni ibaluun maali gaafa jedhamu tiraafikadha. Tiraafika immoo gaafa jettu sochiisaa yookaan immoo qabeenya waan iddoodhaa gara iddootti socho'udha. Haga irratti sirriitti si waamaa jirre yaadu. Tariigaa damee kana gaafa hooggantuu seera mataasaa hin qabaayee tiraafikii kana wajjin wal qabatee moo seera liidarshiippiidhuma akka addunyaatti beekamuun hoogganta? Tole gaariidha. Hojiin tiraafikii hojii guddaadha, hojii kabaja qabu.
kana hoogganuun baay'ee waan namatti toludha jechuudha. Kanaaf tiraafikii kana gaafa hooggantu ittiin bulmaata poolisii mana keenyatu jira. Ittiin bulmaanni kun waan hunda dirqama poolisiin tokko gochuu qabu mirga isaa tarreessee tokko lama hidhee kaa'a jechuudha. Ittiin bulmaanni poolisii kan Oromiyaadha. Ittiin bulmaata sanirra dhaabbattee iddoon itti hooggantu hin jira. Lammataa immoo dambiin geejjibni Oromiyaa baasutu jira. To'annaa nageenya tiraafikiitiin wal qabatee to'ataan tiraafikii tokko maal yoo raawwate maaltu isa eeggata kan jedhu badiisaa amma fakkeenyumaaf gaafa sii fudhu to'ataan tiraafikii tokko mirga namaa yoo dhiibe seera malee yoo mallaqa gaafate maal ta'uu qaba kan jedhu akkasumas ragaa namaa ragaa abbaa dhimmaa heeyyamaa haa ta'u gabatee haa ta'u yoo darbe adabbii akkamiittuu isa eeggata kan jedhu tarraa'ee jira jechaadha tokko lama hidhee. Saniin hoogganuu hin dandeessaa irra caalaan garuu nuti kan hooggannu ittiin bulmaata poolisii Oromiyaatiin kan hooggannu jechuudha. Baay'ee bareeda. Hojiileen gurguddoo to'ataan tiraafikii tokko hojjetu tokko lama jennee kaa'uu dandeenya. Piriinsiipilii kan wajjin illee wal qabsiiftee naa kaasuu dandeessa. Maaliif sochiidhuma tiraafikii kana bakka lamatti qoodanitti irra caalaa namoonni akka saayinsiitti kan kaasan konkolaataawwan akkas jedhanii gurguddaa jedhanii kanaaf immoo saayikilii kana hojii wal qabatee lafuu deemtota kana hojii wal qabatee ilaalli bakka lamatti itti qoodamu jira saayinsii isaa hojii wal qabatee. Injira to'ataan tiraafikii hojii kanarratti tokko lama jechuu odoo hin taane waan hedduutu jira. Isaanuma keessaa waan gurguddaa ta'e sii kaasuudhaaf inni tokkoffaa irratti nuti hojiin keenya hojjannu balaa tiraafikii lubbuu namaa akkasumas qabeenya irratti yeroo ammaa kana argaa jirta waan ta'eef miidhaa guddaa geessisu kana hir'isuu akkasumas immoo akka balaan kun hin geenye taasisuudha. Hir'isuu yoo jennu asuma teenyee du'aa gooneetuma balaa kana hir'isuu yoo hin taane wantoota hojjetamuu qabantu jiru. Kunis iddoo fakkeenyaaf Shawaa Bahaa keessatti aanota balaan tiraafikii itti baay'atu naannoo kamii kan jedhu iddoo kamitti balaan tiraafikii baay'ata kan jedhu xiyyeeffannoo godhuudhaan qaamni achi jiru iddoo balaan deddeebi'ee itti ga'u sanitti mallattoo tiraafikiis haa ta'u gufachiisa adda addaas haa ta'u humna namaas ramaduudhaan haa ta'u balaan kun akka hin daballe karoora waggaa baafate keessatti hojjeta jechuudha. Kuni balaa hir'isuudha. Inni lammaffaan hubannoo kennuudha. Tiraafikiin karoora isaa keessatti hubannoo kennaa. Hubannoon kennu immoo akkasumaan hubannoon sanii ofirraa baasuuf odoo hin taane mana barumsaa keessatti hubannoo kennama. Daandii irratti imalaadhaaf hubannoo kennama. Konkolaataa keessatti hin kennama. Iddoo amantaatiitti hubannoon hin kennama. Hubannoon walirraa hin cinne balaa tiraafikii akkamitti itti fayyadama daandii akka itti fayyadamnu hunda hubannoo hin kennaa jechuudha. Ittaansuudhaan inni sadaffaan seera darbaa seerummaa gara geejjibaatiin mul'atu humnaa ol fe'uun hin jira taarifaa ol fuudhuu fi konkolaachistoonni naamusa hin qabne geejjibaa dambii geejjibaa darban adabuu sirreessuu kana jechuudha ta'e hojiin tiraafikii. Dabalataanis hirmaachisummaa wanni jedhu hawaasas haa ta'u abbaa qabeenyaa haa ta'u waan lubbuu namaa kana du'arraa kan oolchu hirmaachisuudhaan daandii irratti isa biraa adda addaa dibuun mallattoo tiraafikii hojjechuudhaan fi kan kana fakkaatan hojiin tiraafikiin hojjetu hedduudha. Fakkeenyumaaf wanni si kaasuu danda'u ammaaf isa kana hojjeta jechuudha hojiin tiraafikii tokko lama inni yoo keenye kana jechuudha. Baay'ee bareeda. Tarii namoonni tokko tokko ogummaan kun ogummaa ulfaataa akka ta'e nan beeka. Waggoota 6-7 konkolaachiseen jira. Akkuma gaazexeessaa tokkotti Oromiyaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa deddeemeen jira. Aduu keessa qorraa fi bokkaa keessa bakka baay'ee ulfaataa lubbuudhaaf aarsaa bakka kafalchiisuu danda'utti halkanii guyyaa uummata kana tajaajiluudhaaf aarsaa guddaa ogummaatti kaffalamu waan ta'eef kabaja guddaan siniif kenna. Xiyyeeffannaan ogummaa kanaaf kenname garuu akka ulfaatina hojii kanaatitti xiyyeeffannaan ogummaa kanaaf kenname sirriidha. To'attoota tiraafikaa tokko tokko inuman itti dhiyaadha waan ta'eef interview kana gaafa seenullee waan akka rakkootitti natti himan hin jiru. Kabajaa fi xiyyeeffannaan kennamu xiqqoo gahaa miti.
ka jedhu kana hin kaasan. Tole galatoomii Riitta yeroo baay'ee nuti warri to'attoota tiraafikiis ta'ee damee kanarra hojjennu yeroo baay'ee waan kana kaafna. Hojiin kun hojii kabaja qabudha. Tiraafikii jechuun ambaasaaddara poolisiiti. Atis karaa akkuma kaafte karaa gaafa deemtu tiraafikiin tokko qulqullina isaa eegee akkaataa itti konkolaataa dhaabee gaafa sakatta'u itti gammadda. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon hojii kanaaf jiru laafadha akka kiyyatti. Gubbaarraa kaasee tarii bakka tana na jala akkaatiin godhiin na dabarsi. Maqasiin guddaan sun eessa jira? Gara mootummaatiinis ilaalchi hojii kanaaf jiru baay'ee laafadha. Fakkeenyaaf amma biyya kana keessatti waraanni tokko yoo ka'e, dhukkubni daddarbaan tokko yoo ka'e, akkasumas beelli yoo dhufe namni baay'een keessattuu dhaabni siyaasaa sochii baay'ee taasiseetu waan san dhaamsuudhaan fiiga. Yeroo darbe beektota hedduu balaa konkolaataatiin dhabnee jirra. Doktoroota hedduudha. Garuu xiyyeeffannoo kennee hin jiru. Waan salphaarra gaafa sii ka'u magaalumata jiran keessatti zabiraadhuma deemnaa mallattoo tokko jennee gaafa qaama biyya bulchu kana gaafannu baay'inni hin jiruudha kan jedhamu. Lubbuu namaa du'arraa oolchuudhaaf baajata hin barbaachisu. Baajata qabu qabdas. Waan biraadhaaf maaliif barbaachisa? Baajanni bahu gaafa kanaaf gaafattu waan si ajaa'ibu karoora ittiin qabannedha deebiin. Kanaaf to'ataan keenya kadhateeti qalama mana dibamu biteet karaa diba. Ji'a lama booda qalamni sun hin bada jechuudha. Kanaaf gubbaarraa kaasee haga jalaatitti xiyyeeffannoon kutaa tiraafikii kanaaf jiru laafadha baay'ee. Garuu miidhaan isaa immoo miidhaa guddaadha. Akkuma argaa jirtu qabeenyi biyyatti barbaadaa jira. Lubbuun namaa darbaa jira. Miidhaa guddaa geessisaa jira balaan tiraafikii. Kanaaf qaamni ilaallatu dhibbee xiyyeeffannoo godhee gaarii natti fakkaata. Xiyyeeffannoo ka jedhu kuni maal of keessaa qabata tokko teekinooloojiiwwan tiraafikii mallattoowwan garaagaraa ta'uu danda'a. Bakkee barbaachisaa ta'etti osoo guutaman balaawwan hedduu hambisuu akka danda'udha. Plus hojjetaadhuma kanaaf illee dhimma miindaa kana hojii wal qabatee akkaataadhuma biyyaa hojii wal qabatee ta'uu danda'a. Garuu kabaja ogummaa kanaaf haalli itti kennamu laafa waan ta'eef kun sirratu qabaadha yaadichi. Baay'ee bareeda. Mee tarii ani ogummaa kana yoon jaaladhee kolleejii yookaan dhaabbata eessatti tansinee to'ataa tiraafikii ta'uu danda'a yookaan ogummaa kana gonfachuu danda'a. Tiraafika ta'uu barbaadetti fakkaata umuriin illee xiqqoo kanaaf seeffachuu danda'a. Egaa ogummaa kabajamaadha, ogummaa baay'ee bareedaadha, jaalatamaadha jennee erga kaafne tarii kaarikulamii mataasaa hin qabamu hin qabu. Tarii tiraafik maanajimentii kana keessatti isa hojii wal qabate wantoonni kakkaan tokko tokko hin jiru. Kana maaliifan kaasaa xiyyeeffannaa akka jedhamu kunillee kan hojii wal qabata waan ta'eef poolisii dhuma saayinsii dhuma see barumsa poolisii nama baratetu leenjii yeroo gabaabaa fudhatee kaleessa poolisii ka ta'e amma immoo to'ataa tiraafikii ta'ee argama. Ga'umsis beekumsis wantoonni amma jedhaman hundi tiraafikiidhuma kana hojii wal qabatee to'ataa tiraafikii kana hojii wal qabatee osoo kallattiidhumaan barumsi jiraate warreen jedhan hin jiru. Tole waan gaarii kaafte poolisii tiraafikii ta'uu danda'a kan jettee fi dursitee mana poolisii seenuu qabda. Poolisii seenteet san booda achi keessa dorgomteet filatamtee kan to'ataa tiraafikii taatu adeemsi bifa saniin kan tiraafikii ta'uu dandeessu jechuudha. Kanarraa kan hafe gaafiin ati amma naa kaaftee gaafii keenya hundaa jechuudha. Barumsi mataasaa danda'ee sadarkaa kolleejjittis haa ta'u yuunivarsiitiittis waa'ee tiraafikii irratti kan xiyyeeffate maaliif hin kennamne kan jedhu gaafii nama hundaati. Garuu gaafiin kun ammaaf deebii argatee jira jechuudha. Bara darbe keessa yuunivarsiitii Itoophiyaa poolisii Itoophiyaa sandaafatti namni seenee akka baratu asumaan qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa keenya galateeffachuun barbaada. Beeksifni ba'ee godinaalee Oromiyaa irratti namni dorgomee barumsa kana barachuuf seeneera jechuudha. Kanaaf gaafiin keenya jijjiirama guddaa. Gaafii yeroo guddaa fida waan ta'eef gaafiin kun deebii argatee jira kan jedhuun kaasa. To'ataa tiraafikaa cimaadha yookaan immoo ogummaa kana sirriitti milkeessaa jira jedhee ogeessi tokko filatamuudhaaf jajamuudhaaf maal osoo qabaate gaariidha
akka ulaagaatitti faulty finder yookaan immoo konkolaachistoonni waan isaan konkolaataa isaan irraa hir'isan konkolaataa irratti waan dogoggora argan qabaniituma adabuu haga fakkaatutti namoonni akka uumatanii jiru. Waan inni guuttachuu qabu tarii humanity yookaan immoo akka ibsaadhuma tiraafikaa keessan kana kallattii afuriin dogoggorri kun eessaa dhufe balaan kun eessaa dhufe ka jedhu kana waan akkasii of keessaa qabatee nama hojjetu isatu cimaa ta'uu qabaa jedhamuu qabaa warreen jedhan hin jiru. Immoo paadiidhuma adabbii torban tokkotti 3-4 kan fixutu to'ataa tiraafikaa cimaadha jedhan. Maal inni ulaagaan maal of keessaa qabachuu qaba? To'ataa tiraafikii cimaa ta'uudhaaf tokkoffaan naamusa. Naamusa gaafa jettu waan baay'ee of keessaa qaba. Naamusni poolisii keessatti isa iddoo guddaa qaba jechuudha. Keessattuu tiraafikii keenya biratti kan baay'ee komii uummataa irraa yeroo baay'ee kaasaa jiru naamusa irratti. Naamusni tiraafikii tokko sirratti taanan fakkeenyaaf tiraafikiin tokko waa alkoolii adda addaa dhugee karaatti baataanan waan dubbatu beeku waan gaafatu beeku imalaan sun akkaataa itti keessummeeffamu hin beeku jechuudha. Kanaaf tiraafikiin dhugaatii dhugee jimaa qama'ee haala uffannaa isaa qulqullina hin eegganne haala rifeensa isaa qulqullina hin eegganne karaatti yoo ba'e tiraafikii cimaadha jennee kaasuu hin dandeenyu. Inni guddaan kan. Kan biraa qajeelfama adda addaatiin baha. Qajeelfamni yeroo adda addaa bahu qajeelfamni sun dubbifamuu qaba. Paadii qabatteetuma badiidhuma baratamaa ta'e dhaabbattee himachaa ooluu odoo hin taane qajeelfamni beesuun maal jedha kan jedhu qajeelfama san yeroo yerootti dubbisuu qaba. Kan biraa barachuu qaba. Yeroo qabutti tiraafikiin keenya barumsa barachuu qaba. Abdeet of gochaa deemuu qaba. Biyya alaa maalirra jira kan jedhu ilaaluu qaba. Automotive hubannoo teekinooloojii konkolaataa. Konkolaataa oofuu danda'uu qaba tiraafikiin keenya. Motora oofuu danda'uu qaba. Ati amma karaa irratti odoo to'attu konkolaachisaan tokko konkolaataa sirratti gatee yoo deeme akkam goota tiraafikii taate. Dirqama karaa san barsiisuu qabda. Kanaaf hubannoodhuma saayinsii konkolaataa teekinooloojii konkolaataa. Waa'ee konkolaataas otoo barachuu qabda. Yeroo qabdutti waa'ee konkolaataa beekuu qabda. Kanaaf namni naamusa isaa eeggate namni yeroo yerootti waan jijjiirame yeroo wajjin jiru eegee hojii hojjetu tiraafikii cimaa ta'uu hin danda'a. Baay'ee bareeda. Tarii ammaani tariidhuma to'ataan tiraafikaa waa dogoggora argee gorsee darbu parsantiidhaan gaafa ilaaltu xiqqaadha. Warreen jedhanis hin jiru. To'ataan tiraafikaa fi abbaan seeraa yoo si adabuu barbaadan sababa yookaan immoo qaawwa hin dhabanii ka jedhan hin jiru. Dogoggoroota gorsaan darbaman fi kan hin darbamne hin jirudha. Waan gaarii kaafte amma ogummaan kun ogummaa guddaadha sin jedheera. Ogummaa mana murtii yoo deemte amma yeroo beellamaa gaafata ragaa barbaada maal barbaada. Tiraafikiin karaarra dhaabbatee garuu hojii sammuuti hojjechuu kan qabu. Yoo sammuun isaa itti ajaje itti amanuu baatee haalli badii namicha sanii kan isaaf hin ajajamne ta'e achi dhaabbatee murteessee baadii irratti barreessa. Yoo immoo sammuun isaa haala hojii konkolaachisaa badii konkolaachisaa san laaltee badii isaa salphaa waanuma bira darbamu. Tarii badiin hundumtuu badiidhuma bira darbina jechuu kiyya odoo hin taane. Maaliif tiraafikii saayinsii dhumti keessan illee tokko gorsuu kallattii agarsiisuu of eeggannoodhaan waa'eedhuma tiraafikaa kanallee barsiisuu wantoota akkasii of keessaa qaba jechuudha hojii keessa gaafa ilaalu. Gorsanii akkasiin godhin jedhanii barsiisanii gadhiisuun illee waan hamaa natti fakkaata. Kanuma jira inni dirqama jiraachuu qabas. Garuu badiin hedduu jira badii tarreeffaman keessaa badiin gurguddoon bira hin darbine jira. Fakkeenyaaf amma konkolaataan tokko humnaa ol nama 15 baatu waan qabu nama 20 aboo baatee dhufe kun dogoggora. To'ataan dhaabbatee bakka sadiitti gorsaan dabalte jennaan ofiisaa immoo konkolaataa sun darbee balaa uume taanaan itti gaafatamummaa jalaan ba'u jechaadha tiraafikiis. Badii sasalphaa jennu immoo oduma gaafaatti dhaabdu fireecha odoon agarsiisin dhaabdee maal jette sababa barbaaddee kan himattu yoo ta'e immoo tiraafikiin sun rakkoo qaba jechuudha mataa isaa duubni isaa qoratamu. Fireecha jennaani mudannoo tokkoon yaadadhe. To'attuu tiraafikaa dubartiidha. Fagoodha daandii qaxxaamuraa akka jedhamu kanarratti dhaabattee bitaa mirga lallaalaa sochii jiru hin to'atti.
tokko fagoodhumaan gaafa ishii argu konkolaachistoonni tokko anxiety yookaan immoo foobiyaadhuma to'ataa tiraafikaa kan qaban hin jiru. Waanuma gaafa to'ataan tiraafikaa isaa ilaalu bakka seenan kan dhaban hin jiru. Jennaan rifate baay'ee tokko garuma ishiin itti dhaabatte kana akkas naanna'a. Edaa sababiin inni itti rifate fireechaan garanatti mul'isu hin hojjetu. Jennaan ijuma keessa ilaalaatuma akkan echaatuma ijaan itti agarsiisaa gara ishii seene. Dhaabsistee maali ani hojiirra hin jira maali seerri akkasii kana baratte konkolaachisaa tokkorraa kanatu eegamaa jennaan maal godhu fireechaa garana seenu kanatu hin hojjenne waan godhu dhabeeti jeen. Mudannoo na qunnamee jira Harargee lixaan ture ani. Yeroo tokko teknoolojii wayii jalqabamee ture SMS'dhaan adabbii seera darbaa kana himatta. Appilikeeshinii mataasaa danda'e qabaa achi keessa seenteeti miseejii ergita. Miseejiin sun gaafa sii deebi'u paad irratti badiisan barreessiteeti konkolaachisaa saniif kennita jechuudha. Amma Harargeetti naannoo Arba Rakkattee jedhamu jira baaneti saayiba kiyya tokko wajjin to'annaa gaggeessaa turre. To'annaa odoo gaggeessinuu konkolaataa wayii gara baddeessatii gaafa dhufu dhaabneetti humnaa ol tirfii fe'ee jira himadhu jedheenii gurbaan miseejii sana galchuu sii jalqaba. Miseejii gaafa galchuu waa teknoolojii yeroo tokko yoo rakkoo sin qaba dafee siin deebisu. Miseejii sun sii deebi'u malee immoo paad irratti barreessitee kennuu hin dandeessu qarshii hagamii adabama kan jedhu. Akkasitti dhaabbatee tamma inni bilbila isaatiin galchaa odoo jiru imalaan tokko qotee bulaa keenya naannoo Harargeetii fiigee gadi bu'eetuma aboonnu dhaabdeeti ati geemii taphachuutti jirtaa jedheetuma tiraafikii kanatti hin qabata. Lakki bar geemii taphachaa hin jiru waan akkasii jennee tasgabbeessinee gara konkolaataa. Inuma mudata al tokko dandeettii duratti kanatti dubbatte keessaa waa'ee automotive teknoolojii kan jedhamu kana maalirra jira teknoolojiin konkolaataadha amma al tokko fakkeenyaaf konkolaachisaan tokko waan inni gochuu hin dandeenye gama konkolaataatiin hin dhufa. Yeroos to'ataan tiraafikii dhufee waan san hubachuu danda'u qabaachuu qaba. Konkolaataawwan tokko amala addaa qabatanii kan dhufan jiru teknoolojii kana wajjin wal qabatee. Gama kanaan illee abdeet of gochuu qaba. Konkolaachisaan tokko fakkeenyaaf amma ofii kiyyaaf waan na mudate awutomaatikiidha konkolaataan gaafuma haayiwee keessaa bahuudhaaf jedhu herreega kaffaluudhaaf gaafa jedhu hin badi. Maal akka ta'e hin beekamu. Awutomaatikii waan ta'eef garasis gochuu hin dandeessu. Konkolaataa dhuma dhufee irratti fe'amee yoo deeme malee. Tiraafikoonni dhufanii rakkoon maan gaafa laalan konkolaataan haaraa. Kanaafuu al tokko maalti konkolaataan kun jedhanii teknoolojii wajjin deemuunis murteessaadha. Gara lixa Wallaggaa kana hiriyaa tokkoon qaba konkolaachisaadha. Waan yeroo tokko isa mudatee natti hime. Konkolaataa Maarchadiis jedhamu kana jooniyyaa kumtaala hedduu kana fe'ee daandiidhuma walakkaatti waan ta'e hin beekamu hin dhaabata jechumatti. Konkolaataawwan tokko dhufanii dhadhaabatan karaan akkaataatti darbamu wallaalamu. To'ataan tiraafikaa hin dhufee garmalee dheekkamee heeyyama konkolaachisummaa fidee kenne maaliif daandii walakkaatti akkas ta'e maalan beekaa humna kiyyaa ol ta'e nagaadhumaan dhufee as geenyaan akkas ta'e eenyu gowwoomsuuf jirta kaasi jedheen. Sababa garagaraan barbaadu kaasi jedheen. Indi deebar nan gashu kaasi jedheen. Akkas taanaan na baachisaa jedheen. Al tokko hubannoo dhumti konkolaataa kun makaanikummaa kana osoo tiraafikiin tokko dandeettii akkasii xiqqoo ishii osoo qabaatee gaariidha. Hayyoolitti deebinee jirraa Riittaa Shoo Televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Gargaaraan Inspektaraa Warqinaa Sarbeessaa itti gaafatamaa kutaa tiraafikaa poolisii godina Shawaa waliin taasise kanaan hin goolabamne. Torbanne walitti deebina. Haga torbanii horanaa bulaa. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teeknooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan Sodium Silkeet dhangala'aa fi jajjaboo
alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayini beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyem laawuriis itersalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA kokaamaayidoo piroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna badhaasota ISO akkasumas awutoraayizdii ikoonoomik ooppereetar AEO argannee jirra maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan Allied Chemicals ispoonsara pilaatineemii Riittaashoo.